Hireen rabbiin nuuf laate. Biitii isaa garuu akka namatti tola. Hayyee akkam jirtu hordoftoota kiyyaa bakka jirtanitti nagaan isiniif haa ta'u jecha har'a reakshinii biraadhaan walitti deebi'ee jira. Reakshiniin har'a waliin hojjennu sirba Adem Mohammadidha. Adem Mohammad baay'een keessan beektu mucaa Booranaa sirba Booranaa hedduu qaba. Sirba bareedaa kana hojjete baay'ee qaba. Sirba kana wajjin reakshin goonaa. Kanaaf namoonni chaanaalii kanaaf haaraa taatan yoo jiraattan subscribe, like, share gochuun dagatinaa. Haga dhumaatti nu faana turaa. Amma gara reakshiniitti deemnaa jechuudha. Waan Dabaati Adem Mohammad. Director Antene Tilawun. Antene Tilawun kanaan dura daaktirii godhee ta'een beeku reefuman argaa. Mee olii ilaala. Jiraadhu mee. Qindeessaa muuziqaa. Mokonnin Lamma Director. Atis jiraadhu jireenya kee. Camera editing. Camera editor color kan godhe Shulu Karotedha. Nadiisi haa jiraadhu mee. Atis jiraadhu. Of ta'u Luban design sirba booddana ba'an irratti baay'ee dhufaa jira. Kan caalaa gaaromsaa, kan galaanaa gaaromsaa Luban design uffatan. Luban design baay'ee muuziqaa booddana ba'an irratti Luban design fayyadamaa jiru. Uffata isaa baay'ee bareedaadha. Jireenya kee. Ani baay'ee of ta'a malee yoomuu siin ta'uu tokkollee. Ani bari ofan ta'a malee yoomuu siin ta'u hoggalleedha. Namni of mataa of ta'uun immoo waan guddaadha. Sirbi kun of ta'uu irratti dhagaa namni baay'ee of ta'uun itti cimaa. Of ta'a jechaa jira dhaamsi ergaa kana gara jalqabaa kanaatti. Ani baay'ee of ta'a malee yoomuu siin ta'uu tokkollee. Nadiisi haa jiraadhu mee. Atis jiraadhu jireenya kee. Nadiisi haa. Gamoon kun baay'ee bareeda. Gamochi moo. Jiraadhu mee. Atis jiraadhu jireenya kee. Ani baay'ee of ta'a malee yoomuu siin ta'uu tokkollee. Ani baay'ee of ta'a malee yoomuu siin ta'uu tokkollee. Adamni hin beektu waa'ee keessan asirratti sirba isaa kan inni odaa waaddiitti nyaata si yaadachiisuuf sirbisaa dubara tokko wajjin kan sirba ina sirbisuni maal jedha barreen gaddaa odaa waaddii nyaatee ture sirba cimdii jedhamee sirba nama lamaan sirbamedha dubbaaf dhiira ta'anii aadaa Booranaatiin sirbanii sirbisuun mata dureen isaa obbo Dansoolee Balloodha. Sirba kanaan odaa waaddii nyaatee ture beektu Adamiini. Sirba ajaa'ibaati gaa sagaleen isaa namatti tola bara sana odaa waaddii bara 2012 kan inni nyaatee ture. Kana eebbadha gaa baay'ee yoon beekuu baadhee kan ilaalutti yeroo baay'ee TV irraa nan argaa. Jaarsun yeroo nama eebbisan harkatti fuulatti nama tufaniiti kan nama eebbisan akka aadaa Booranaatti. Jireenyi kee kiyya taatoo sammuu goos keetiin yaadoo hireen rabbiin nuuf laate. Biitii isaa garuu akka namatti tola. Dhugaa biitiin kun yeroo baay'ee
kan aadaa miti kuni biitii Afrikaa keessaa waan itti fakkaata maaliif amma biitiin asii jira wallaggi jira jimmi jira kana kun Itoophiyaa keessa itti fakkaatu yeroo baay'ee sirba Ingiliffaa yookiin sirba Afrikaa keessa muuziqaa Afrikaati biitiin isaa kun hedduu namatti tola akka kootti baay'ee natti toleera isa jarraa barii kanamaa si harkaa jiraateeti deemi nadhiisi maaloo nama naa jiraachuu dhigoo ardii tanaaf isa babaay namni hundinuu ireessa jarraa isaa harkaanii qabaa ofumaa biddee ofumaa bibbituuni ana malee jechuun kuni daba imala kiyya jileenu isin ani si barikaa yoon qabaa manyaate dhugde dhiisi kanaan asooruun rabbiin qabaa waa'ee koo keessan galinaa maal nyaattee dhugde dhiisi kan asooru rabbiin qabaa of ta'e waa'ee namaa sin gashuudha yaada bareedaa dhugaa aadaa bareedaa irratti sirbee namatti tola ergaa guddaa qaba. Malqaba jiru ke jiraatte dalaguu dhiistee cubbuu fi dabaa. Malqa yoo jiru ke jiraatte dalaguu dhiistee cubbuu fi dabaa. Kubana tinta benadisi kan sitti deemutu dhanu jaalaa abaani baari kan ofiin argo ana tosii fi beekaani wallaala. Shubbistooti kun yookiin daanserooti kun immoo ammayyaa gochuu barbaadanii turanii elaast sirba aadaa isa kan gujisan isa gochuu barbaadanii turanii ittiin galleef natti fakkaata. Jiraadhu mee atis jiraadhu jireenya kee nadiisi haa jiraadhu mee atis jiraadhu jireenya kee. Kufuusaa deema. Agaan ni kufate laala kufaatiin ni kufe laala. Moor kana caa bareedaadha garuu namatti tola. Kee kufa osoo hin taane waama cimaa gufate yoo kufeewu maal rakkoo qaba. Bareedaadha garuu agarsiiseera ta'e agaa kana nu dhiinnee madarbina agaa nu turuuf gobaa keessa bahaa turre waan ta'eef ammalatti waan akkasii nama kuffisu garuu yaadichi bareedaadha. Ani barii of ta'a malee yoo musiin ta'uu tokkollee. Uffati isaa kun akkam bareeda dhugaa hedduu nama tola uffati kuni uffata adiirraa jalatti adiidha gubbaa hanga jala ijoolleen golee namatti tola uffati isaanii bareedaadha luban diizaan. Ani barii of ta'a malee yoo musiin ta'uu tokkollee. Samugo na tubeka ardia kaofi umte gote baya fikala kia na tageka o majiru fi henjire umte duba jiru ni soba mosisai ukade furda kusi uma hasasa rabbi mbeka hunda isasai akana bakasina njete wana nikabne di makana kabda kes Edno sala Sakolo malu mana bete jirte ala ichite nanya Alkangu yaadi se garumai afaan kee hamtu dubbi labsai arrabni kee haalaan dheerate summiitu fee lafee nama cabsa arrabi kee haalaan dheerate summiitu fee lafee nama cabsa arraba dheerachuu jechuun arraba godhuu jechuudha jechan taa'e namaan jechuu abaluu arraba dheerataa gaafadhani abaluu nama rabsaa jecha namaan jedha jechimmoo lafee nama lixa Dai, hojjechuu jiraatu haga dandeettu ani sojiiko atillee hojiike mirga koo eegiyyaan illee sifaan hin eega obi ta'ii
jabaadhu jaalaa jabaana feete imala jiru kootu baaneen harkiifta ani sin taa'u bareessiidhaanuma beekta ofii gaarii taate hamaanam goota keetu malee mi filadhooy anis kiyyaan filadhaay jiraadhaay jiraadhaay ana malee kanatu ana gubee ana malee beekatu biyya gubee ana qofa beekatu biyya gubee ana qofa beekatu biyya gubee ergaa guddaa qaba garuu sirbi kuni hedduu namatti tola uffati namicha kanaallee namatti tola namichi humtuu immoo hin bareeda uffati isaas shubbistooti kun daansurooti kun sirba ammayyaaf aadaa wal keessadha kan isaan hojjechaa jirani sirba aadaa keessatti hin argite ammayyeessuus qaba walitti dhagaa bareeda ani si jiru kooniraadha ani si maaro maaro maaliif kakaro taata ani si maaro maaro maaliif kakana taata design luban sirba Adem Mohammad kana fakkaataa sirbi kun sirba bareedaadha agar warra fooyyessee garuu sirba dansoolee sana naan caaloona obba dansoolee balloo kan odaa warri itti nyaata sana naan caalu sirbi kunis baay'ee bareedaadha filannoon namaa garaa garaa an sirba aadaa sana baay'ina tola sirban kana hojjete intala dubaraa sana wajjini kanaaf reakshinii har'aaf qaban isiniif qabadan kana fakkaataa akkatti bohaartan abdiin qabaa sirba kana immoo akka jaallattanis abdiin qabaa sirba kana namoonni hin daawwanne yoo jiraattan vision entertainment akaatii daawwadhaa yaada keessa illee barreessaa fi linkii muuziqaa kana descriptionii jedhan sinii kaa viidiyoo irraa sinii qaade kana fakkaataa viidiyoo biraatiin immoo walitti deebinutti nagaan tura.